Arsatee zoonii lixa Oromiyaa fi zoonii kibbaatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Magaalaa Adaamaa keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata saamaa jiraachuu himan. Harargee Bahaa aanaa Baddannootti galeewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP hawaasa saamuu ammeessanii jiraachuun dhaga'ame. Humni waraana USA bidiruuwwan waraana Iiraan torba hulaa Hormuuz irratti haleellee jechuun pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp beeksiseera. Caamsaa 2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii Arsatee zoonii lixa Oromiyaa fi zoonii kibbaatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gooftaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP kan ta'e waboon zoonii lixa Oromiyaa keessa socho'u godina Baha Wallaggaa aanaa Saasigaa bulchiinsa magaalaa Jimaatatti caamsaa 2026 tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu isaa beeksiseera. Tarkaanfii cimaa waboon loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhate kanaan hedduu du'aan adabuu fi baay'inni isaanii ammoo madaa'uun isaanii ibsameera. Tarkaanfii kanaan irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tiksitoota impaayeraa bakka qubsumatti barbadeessuun magaalaa Jimaataa guutumaan guututti to'annoo fi jala oolchuun isaas beekameera. Tarkaanfii kanaan waboon loltoota mootummaa keessaa 7 fayyaa isaanii harkaan qabee booji'ee qorannoo barbaachisu irratti geggeessaa akka jiru qondaalonni waboo zoonichaa ibsaneera. Gama meeshaalee qawwee ekeemii 20 gumbii rasaasaa 40 rasaasa ekeemii 1000 qawwee duubatti hafaa fi boombii F1 hedduu ragaawwan iccitii keessoo waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP saaxilan harka waboo seenuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Ittuma fufuu waboon zoonii kibbaa tarkaanfii cimaa lukkeelee mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen diina hedduu du'aa fi madoon adabuu fi loltoota bilchiginaa 15 fayyatti booji'uun dhagahameera. Gooftaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP kan ta'e waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa aanaa Abbayyaa bulchiinsa magaalaa Biyyoo keessatti caamsaa 2026 tarkaanfii cimaa mooraa diinaa 3 irratti fudhateen loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Dabalataan tarkaanfii kanaan loltoota 15 harkaan qabuun mirga booji'amaa eegee fi barnoota haaromsa sammuu kennaa fi jiraachuu hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa ibsaniiru. Gama meeshaaleen PKM 1 AKM 14 boombii F1 5 fi dokumantiiwwan garaagaraa hedduu dugda diinarraa hiikuun waboon dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Haaluma wal fakkaatu waboon zoonii Harsadee tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoo ulfaatan adabuu beeksise. Tarkaanfii waboo kun zoonii Harsadee godina Baashaggar aanaa Dugdaa keessatti kan raawwatame yoo ta'u addatti gandoota akka Kooyyee Jajjabaa Qorkee Adaamaa gidduutti iddoo Baala Waldii jedhamutti kan geggeeffame ta'uu ajajaan waboo bakkichaa ibseera. Akka odeeffannoo waboo irraa argame ibsutti tarkaanfiin kun ganama barii irraa eegalee haala qindaa'aa fi karoora dheeraa irratti hundaa'uun kan geggeeffame akka ta'es itti dabaluun ibsaneera. Tarkaanfii kanaan loltoota mootummaa naannicha keessatti bobba'anii turan 45 battalatti ajjeefamuu fi 20 ammoo madoo dandammii hin qabne rukutamuun isaanii mirkanaa'eera. Dabalataanis waboon tarkaanfii kanaan hidhannoo hedduu loltoota mootummaa irraa hiikuun harka ofii kan galfate yoo ta'u PKM 3 isnaapparii 1 fi qawwee AKM hedduu rasaasa isaanii waliin moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifamuus ibseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Magaalaa Adaamaa keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata saamaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaan waan qindeeffate qaba. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata saamaa jiraachuun himame. Caamsaa 2026 godina Baashaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaalee garaagaraa keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP maqaa filannoo kijibaatiin uummata nagaa saamuun dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa akka jiran jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Gareen maqaa Oromoo himachuun ilmaan Oromoo saamuu hidhuu fi ajjeesuu aadaa isaa godhate mootummaan naftanyaa bilchiginaa PP
filannoo impaayerattii keessatti jijjiirama siyaasaa tokkollee fidee hin beekne sababeeffachuudhaan bara 2018 AL baatii caamsaa keessa marsaa torbaffaa filannoo fakkeessii geggeessuuf dibbeetumaa akka jirutu mul'ata. Maafiyaan ilaalcha boodatti hafaa sirna durii qabatee deemuu fi booji'amtoonni sirna mootummaa naftanyaa bilxiginnaa sirna mootummaa naftanyaa darbe keessatti kan walga'e bilxiginnaan PP bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaalee fi kutaalee garaagaraa kanneen akka Wanjii Caffee Goorcoo naannoo galma Abbaa Gadaa Poostaa Amadee Kurfaa Boolee fi kutaalee biroo keessatti caamsaa 2 bara 2026 irraa eegalanii maqaa filannoo dha'achuun maallaqa ummata nagaa lafa isaarraa guuraa jiraachuu eeraniiru. Kanumaa walqabatee ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilxiginnaa PP kanneen akka Shaambal Siisaayii Chuuchuu fi kanneen biroo kutaa magaalichaa aanaa Caffee ganda Daabee Solloqqee keessatti ergama kantiibaa magaalichaa kan ta'e Haayiluu Jaldee Wadaajoo irraa fudhachuun haala saamichaa qindeessaa akka turanii fi ammallee itti fufanii akka jiran keessa beektonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa faddeessaniiru. Yeroo ammaa Abiy Ahmad qabeenya impaayerattii yeroo rakkinaa ittiin fayyadamtu qawwee fi rasaasa boba'aa kuufame baankii fi albuudota lafa keessaa hunda kufaatii garee isaa irra ga'uuf ka'e oolchuuf garee maafiyaa adda addaa ijaaran ittiin nyaachisaa jira. Magaalaa kana keessatti murni mootummaa naftanyaa bilxiginnaa PP ilaalcha isaa saamicha taasifate kun qonnaan bultoota lafa isaanii irraa beenyaa tokko malee buqqisuun lafa isaanii gurgurachaa ummata nyaatee buluun itti ulfaate irratti mana diiguun akka karaatti ba'an taasisee jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Harargee ba'aa aanaa baddannootti galeewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa saamuu ammeeysanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Harargee aanaa baddannoo Araddaa Gooroo Waadoo keessatti jaleewwan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP nyaata barattootaa jechuun garee tokkorraa midhaan kuntaala 10 saamanii dantaa dhuunfaa isaanirra oolfachaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti hawaasa qaala'insa jireenyaa waan gara afaanitti geeffatu dhabee rakkatu torbaan darbirraa jalqabuun dirqamaan midhaan hawaasa irraa guuruun jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP baay'inni 7 ta'an waliin ta'uun qarxamsanii nyaachuu dubbatu. Kana malees lukkeeleen murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP garaa isaanirra darbuu hin beekne namoota wal dhaban isaan duratti wal himatan lachuu qarshii guddaa adabuun saamicha ulfaataa irratti bobba'anii jiraachuu itti dabaluun eeraniiru. Ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP Koloneel Abiy Ahmad kutaalee Oromiyaa cufa keessatti maqaa adda addaa hawaasa saamuu kan amaleeffatan guyyaa guyyaan osoo qaala'insi jireenyaa mudduu qabeenya hawaasaa irraa saaman gargar qoodatanii jireenya ganoo jiraachaa jiraachuun ni beekama. Humni waraana USA bidiruuwwan waraana Iraan torba hulaa Hormuz irratti haleellee jechuun pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp beeksiseera. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Humni waraanaa US bidiruuwwan waraanaa Iraan torba ulaa Hormuz irratti haleeluu Tiraamp beeksise. Tiraamp ibsa fuula miidiyaa hawaasaa Truth irratti maxxanseen humnoonni waraanaa US tattaaffii ulaa Hormuz bansiisuuf jiraniin bidiruuwwan xixiqqoo Iraan torba haleeluun ibse. Dabaluunis Iraan dooniiwwan daldalaa biyyoota biroo irratti dhukaasuu ibsuun isaan keessaa kan Kooriyaa kibbaa tokko ta'uu beeksise. Biyyoonni biroo hojii US ulaa Hormuz bansiisuuf gochaa jirtutti akka makamaniif irra deebiin waamicha kan dhiyeesse Tiraamp Kooriyaan kibbaa yeroon isheen itti ergama kanatti makamtu ammadha jedhe. Ministeerri ittisaa Pete Hegseth fi walitti qabaan ajaja humnoota waraanaa US Jeneraal Dan Kenbury ganama ibsa bal'aa gaazexeessitootaaf akka kennanis ibse. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.